الشمال كفوني كم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا ينتو سلا جرجرت أرجمتن نجاكو بكرت تسنا كابوسين جيتشون جالتا بكجراتني بكهجمتني يونا إيجدني إيجا كيادا تكبريدو إيجا بدين كركيس النفيت وجرا لقاد بتشوفي باين ريفت تدلي دمشالين بيتو دي ماجرا جرومويو حاسا كانوا سوينا سين ديمو جريتني أكاسوما سمو كيسوما أني إن إيجني بكنا أني منا دتيجي منا dubarratti isinitti agarsiisa jechuudha biyyee mana keessatti olaaraatu jira armaataa guutaan jira jechuudha mana keessa kaleessa dubbadeen jira waa'ee girgiddaa kanaa jechuudha lafaan dura sirreessadhee dubbadeen ture ijoolleen baay'ee yaada tokko gisee fiddimaa kan biraatti dabaltadhaan jettanii jirtanii warri barbaadanii fi warri irraa fayyadaman ijaa jiranii fidhaa soorii isiniin jechuun jaaladha yaada koomentii tokko baay'ee garaana nyaatee fi obboleettiin tokko naamussaan dhiifama garuu jecha yaada wayina gaafattetu jira isanii isiniif dubbadha akkasumas immoo meeshaaleen bitu kana keessatti yeroo itti aanurratti amma meeqan jira yeroo darbe isirratti dubbadheen ture jechuudha waa'ee sibintoo mana kiyyaaf fidaa jira amma immoo meeqa akka ta'e information isaa isiniin hanga kanaafuu viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha warroonni chaayinaal ayyaanta tiifaarawaa taatan garaattan subscribe godhuun maatii kiyya ta'a keessattuu wanta namni dubbachuu hin dandeenye wantoota ijoo ta'an jireenya keenya keessatti bu'uura ta'an wanta baay'een asirratti dabarsaa jira namni itti fayyadamtan itti fayyadamaa jirtani kanaafuyyuu isinis ni fayyada akkasuma warroonni abdii fuutanillee jireenya biyya keessaa keessattuu qaala'iinsa biyya keessatti wal qabatee namni yeroo baay'ee eenyumtuu jechuudha biyya alaa jiraatanii yeroo kana keessa kottuu galii biyyi gaariidha kan siin jedhu jiru sababbiin isaa namni afaan hin qaala'iinsa isaa malee jireenya isaa jiraachaa jira isinis immoo akkamitti akka abdii horachuu qabdan wantoota kanarratti baay'ee fokusii godhee tanan hojjechaa jira shamarran keenya kan walumaa galatti jechuudha fokusiin kiyya kanaafuyyuu subscribe godhaa erguyyuu hin naqinaa isiniin jechuun jaaladha amma gabaabumatti karaa yaada kiyyaatti tan deebi'aa obboleettiin kun maal jettee koomentii naa barreessite baay'izawee yeroo wayiitillee viidiyoo hojjedhe gubbaarratti abbaan manaa kee eessanaan jettanii jirtanii isiniin jedhaa garuu kan obboleettii kanaa bira darbuu hin dandeenye dhugaa dubbachuuf maaliif amalli ishiin itti na gaafatte amala addaatidha jechuun kuuwwan amala hin qabdan jechuu kooti miti hordoftoonni koo yeroo baay'een isin galateeffadha warra naamusa qabanii fi ijoollee cimtoota ijoollee xiinxaluu dandeessanidha hundi keessanuyyuu baay'izawee waan tokko maamudoo tokko hin qabdan isiniin jechuun jaaladha garuu obboleettiin kun maallaan jettee nagaasiifaa ta'u jettee kaatetti dhiifama guddaa garuu ayyaantu abbaa manaa hin qabdu naan jettee turte jechuudha akka ishiin itti na gaafatte garaana nyaate malee baay'een ariifadhaa jechuudha viidiyoo kana hojjechuudha fi meeshaa fiduufan deemaa jira gizee baay'ee ani uumama koo keessatti haadha fi abbaa malee guddadhe obboleessa koo harkattan guddadhe sayyuu harkatte jechuudha sayyuu jechuun baay'ee ni ulfaatu haa tokko tokko laafuu danda'u ana garuu baay'ee natti ulfaate tanan sayyuu harkattan guddadhe jireenyi baay'ee natti ulfaachaa nama guddate nama humna ofii kenne jireenya jiraachaa guddateedha jechuudhaan baay'izawee guddinni kee dhiibbaa sirratti fida malee ani gaa'ila keessa jiraachuu dhabeetii miti jechuudha ani kanan aman humnuma kootittan amana gabaabumatti akkasii galutti jechuudha ani nama taa'ee harka namaa eeggachuu hin barre gonkumaayyuu jechuudha erguman dhaladhe abbaan koo yeroo lubbuun darbu hin beeku haati koo immoo ani xiqqoo ta'eetan bakka biddeen tolchuu hin qabnettidha haati kootuyyuu kan duute jechuudha baay'ee xiqqoodha baay'ee mana 11 ta'e akkana 11 ta'anatti fakkaatu yeroo san 10 waan akkasii jechuudha maaliif daa'ima bilbilee xiqqoo wayii akka abjuu ta'e natti mul'ata jechuudha harmeen koo gidee darbitu amma achi keessa baay'ee seenuu hin barbaadu yeroo biraan isin viidiyoo hojjechuu danda'a jechuudha waa'ee kanarratti baay'ee namni haadha malee guddate miidhama ilma namaa tolchee beeka ani namaaf miidhama kiyya kaleessaa sanan jiraachaa jira yeroo baay'ee keessan dhuftanii riikaardii adda addaa keessattuu ijoolleen naamusa qabdanii jirtanii kaleessa dubbadhi baay'ee irra deebi'u an nama miidhamtu akkasii waan ta'eef nama kamiyyuu keessummeessa jechuudha namni kamuu akka miidhamu barbaadu miidhama san irra dhaabbadhee tan arge waan ta'eef jechuudha maaliif namni akka maleetti guddate namaaf iddoo qaba an nama akkasiitidha jechuudha gargaarsa rabbiitiin guyyaa kana argeetoo jira kanaafuyyuu ani nama xiqqishummaa kootirraa
hojii hin dandeessu osoo hin ta'in hin dandeessa jedhamee guddateedha. Namni harkanatti jechuudha namatti harka jechaa nama guddateedhaan sammuun kee kun daa'ummaa waa baay'ee fudhate. Ani kanarraa kan ka'e namni na cinaa jiraachuu yaadadhu yeroo hojjetu isuma dhugaan isin jedha jechuudha. Maaliif yeroo ani obboleewwan koo gizee na guddisan haadha manaa isaanii wajjin jireenya isaanii jiraatu ani garuu jireenya isaanii kan jiraadha jechuudha jireenya koo dhiisee. Maaliif haga barumsa hunda hin barattu jedhamu dura siin ga'e jechuudha. Maaliif hojiin mana isaanii akka rafne jecha garuu waaqayyo na gargaari akkuma nama kamiyyuu akkuma nama hiriyoota haadhaaf abbaa qabaniitti illee baradhee barumsa illee jechuudha. Egaa kara xumuratti irraan ga'ee kanan dhiise barumsa illee innis mudannoo maaliif yoo jettan yaa kiyya keetitu jira ani haga har'aa barsiisee haga har'aa barsiisitu dhufe kanarraa kan ka'e filannoo koo kara biyya arabaa godhe malee waaqayyo haa galatoomu baradhee jira jechuudha. Garuu maal inni ani yeroo baay'ee namni na cinaa jiraachuu yeroo dagadhungaa yoon kana jedhu namaaf iddoon kennu jechuu kootii miti as keessatti wanna hubattan. Daa'umma kootiin aaruu bare, daa'umma kootiin hojii bare, daa'umma kootiin rakkoo maal akka ta'e bare, daa'umma kootiin jireenyi maal akka ta'e bare yeroo ijoollee dhala taphattu ani nama diggisee maabara diggisee idirii diggisee hojii gurguddaa warroonni gurguddaa hojjetan hojjedhee har'a ga'ee daa'umma kootiin jechuudha. Yeroo barumsaa garuu ijoollee utaalaa galtee ani ijoollee fuuldura fiigaa galaa hojjedha jechuudha mana keessatti. Ani baay'ee nama dhiibbaa xiqqoo qabu miti. Kanaafidha jechuudha yeroo baay'ee kanan namaa oo'u ani keessattuu amma waa'ee haadha kooti daa'ummaa waan dhabee haadholee qamisii uffatanii mudhii hidhatanii deeman yeroo baay'ee ija guuttadhee ilaalan irraa hin garagaree deema jechuudha. Baay'ee madaa baay'ee waan hin qabuufi kanaafidha malee ani abbaan manaa dhabamee osoo hin taane kanan xaariin koo daa'ummaan natti bari. Hoodudha malee naa kennii hin beeku. Ani yeroo tokko maalinni jedhee gizeen namoota baay'ee taa'anii warroonni mana keessatti hojii xiqquma hojjetanii jireenya abbaan manaatti hojjetee itti galchuu kana wallaalee jedhe gaafan taa'eef gaafa itti jira jechuudha. Ani maaliifan akkanatti akka nama kophaa jirutti maaliif hin xaaraa jedhee yeroo yaadutu jira jechuudha. Malee sanii miti sirrii jechuufani egaa kaa wanta jiru hundaayyuu fuulduratti immoo bal'inaan wajjiniin haasofne jechuudha. Haala jireenya guddina kootillee akkamiin tooftaa kamiinillee jireenya koo akka qajeelatti dhufullee gargaarsa eenyutiin kan jedhullee barumsa sinii taasisi warroonni abdii kutattanii abdii kutannaa keessa galtanii inumaa jireenya isin jibbisiisellee waan baay'ee achi keessatti argattanii akka abdii keessanii akka deebitan wanta baay'een barumsa waa'ee jireenya kootii laayifii koo kareessa isin barsiisuu danda'a jechuudha. Isin bichaan turtii ana faana godhaayi yaada obboleettii kootii fi kanan siniin jechuu jaaladha. Ani duruma nama xaartu duruma nama akka nama daa'ummaa kootiin ta'ee jiraamitiin mana ofiitii dubartiin tooftaa adda addaa beektee mala adda addaatiin mana ofii bulchiti. Ani nama akkasiitiin ture daa'ummaa kootiin jechuudha. Dhugaan isin jedha taphan beeku. Ani taphan beeku. Natti illee kolfina natti illee kolfaa maali milijjaadha taphni kiyya. Taphni kiyya eeledha. Taphni kiyya waan adda addaa mana keessa gugguufudha malee tapha ijoolleen wal ariitee meeshaa guuttee kan gootee taphattu kan jireenya kootitti guyyaa gaafa tokkoon taphanne jechuudha. Isuma dhugaa dhugaan isin jedhe. Kanaafiyyuu ani durumanii hojii kana ariidha. Duruma fokosiin koo jireenyi koo hojii kanaan wal qabataadha. Kanattanii kara hojiitti xiyyeeffadhee ofii kiyya kan dura dabarsee of kenna. Waanuma ta'e duratti jechuudha. Kana kun immoo miidhama akka fidu nan beeka. Garuu ilmi namaa tokko kennaa ofiitiin ala hin jiraatu. Waan an godhin qabu kennaa kootan itti jiraachaa jira waan ta'eef isin jechuu jaaladha. Viidiyoon koo guyyaa irraa kana fakkaata. Viidiyoo kana hin jaalattan jireenya abdii isinirraa qaba. Warroonni yaada qabda saanduqa koomentii jalatti naa barreessadha. Akkasuma immoo irraa barannaa nuu dhiyeessi warri jettanii soggaa jiraattan welkaamiin isin jechuu jaaladha. Egaa kaa kuni jalqaba. Xiqqoo biizii ta'eetan malee barumsa gurguddaa isin tubuu danda'u. Kallattii kamii shamarri keenyallee guddachuu qabu kan jedhu karoora baay'een irratti xiyyeeffadhe baay'ee nan qaba jechuudha. Haala mijeeffadhaafanii inni sun anas isinis ni guddisa jedheen abdii qaba. Kanaafuyyuu erguu hin naqina. Anuma faana turtii godhaa. Viidiyoo kana yoo isinitti tole sheer godhaa, laayik godhaa,
saanduqa komentii irratti yaada keessan naa barreessa. Walumaan turraa walumaan guddannaa harka wal qabannaa quncee fi quncee walitti harba hiiti jedhanii keessattuu ijoolleen akka koo miidhamtoota taatan koottan quunnama bilbila kiyya isiniifan barreessa taambileenuma gubbaarraan isinii teechisa. Sababbiin isaan ilma namaatiin lafa kanatti fakkeenya ta'uu qabna. Isiniin jechuun jaaladha. Bakka jirtanitti nagaa naataa hordoftoota koo baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja.